أباك وانت أبا من جرو هير من إيش سنة تمندي بيا فلان كارشين سنيف كفلا من جرو هنو جنوا يتن وجدا هنو جنوا يتن بودن ديسن هريرا قالي كانوا فوقوته ما لقوا تشاجرتو يوجي كنت تبا يتاتيس تيجي جيرا متندا تولي كابجا كيس نفرتي قطع هذا تماما بيروت سي برباد أتين يقول وانت أتم كنا سنجري كان راون وانت في تقديها فمالي وانت تنانجي تراون أكمكا أكسم أتونو تجرو ميت أن سالف كساسمني همنا دبتو ترت رابط اتنفوف tokko taane dura haadhaaban iddoo hojiitti midhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Association isiniif dhiyaate Ashama harka fuunii kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalalaa isin hageessu isiniin jenna sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo mara sa'a kanatti kan isiniif dhiyaatu har'aan tana keessummaa tokko asidoo keenyatti isinaaf affeeruudhaan muuxannoo isaa hojiiwwan isaa waan ammarra jiru fuulduraaf immoo waan niyyate waan karoorfate jechuudha. Maal akka ta'e haasofsiisuudhaa fi waliin haasoo gochuuf as istiidiyoo Maayaatti argamnee jirra. Weellisaa gameessaadha. Mustafaa Shee Abraar yookaan immoo isin hundi qabeetaniin Mustee Shilillaati jechuudha. Baga nagayaan dhufteen siin ja'a. Ayyee isinis baga nagaan nu eedan. Hayyee sagantaa keenyamee haala addaatiin haa eegallu har'a. Du'aa goonee jechuudha. Du'aa nuuf godhi. Ayyee bareeda. Yaa Rabbi yaa Waaqa. Kana gahannu olchite na gahannu bulche. Kana gahannu bulchite na gahannu olche. Irraa gora nu olche. Dogoggora nu olche. Hamtuu nurraa qabe. Toltuu nutti qabe. Yaa Rabbi waan fagaate nu dhiyeesse. Ka dabe nuu qajeelche. Ka goge nuu jiise. Rabbiin ammallee biyya teenna biyya nagaa Rabbi nu haa godhu. Gadaamtun immoo gadaa roobaa. Gadaa quufaa. Gadaa quufaaf gabbinna Rabbiin nu haa godhu jechuun barbaada. Hayyee amiin. Du'aa keenya Rabbiin nurraa haa qeebalu. Shilillaan Musteen gaamma waltajjii irratti goota waltajjiiti yoon jee waan hin dhaadheessee miti. Si maayikii qabatee gara waltajjiitti baatee ati weellisuuf deemtu namoota siduu kan ka'u jechuudha. Baay'inaan viidiyoowwan hedduu yoo ilaalles kan inni qaamaan itti argames jechuudha. Kun immoo kenna addaati jeetiin amana. Namni hedduun waltajjii irratti weellistoonni hoggaa bahan ka cinqamuutu jira, kan akka istiidiyootti ta'uu fi dudufaatu jira. Ati immoo kanarratti inumaa'uu waan waltajjii saniin wal qabatu itti uumteeti daddabaltee achuma irratti uumtee waan hojjettuutu jira yeroo baay'ee jechuudha. Kenna addaati kun. Mee kana namnunni maal waan sirraa baratan qaban waan ta'eef haasime muuxannoon kan kee maal fakkaata akkamitti dandeettii kana argachuu dandeesse? Egaa gaafii dachiisamee gaggaragala gaafii baay'ee cimaa ulfaataadha. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafii gaafatamuu qabu ka'uu qabu kaaftee inni duraa namni gara uumamee gaafa gara dachii dhufu soqee of argachuu qaba. Suuxii of argattaa inni biraa immoo kennama Waaqayyo sii kenne san itti fayyadamuun barbaachisaadha. Dura sii kaaseera kennamni kun kennama uummataaf kenname siin jedheera. Uummanni kun immoo tiyyuu qabeenyi isaa aadaa isaa waan beekuuf hunda keessa waan jiruuf gaafa ati waan san hojjettee uummata biraan geettu uummanni waan san sirraa fudhata jechaadha. Artiin kan uummataati. Artistileen kan uummataati baay'ee. Namni hundi dursee kana beekuu qaba. Artii Waaqayyo sii kennu gaafa sii kennu kennama uumama sii kennu akkuma qubaa kana ol dabarsee sii kenna. Gaafa sii kennu kisan kennaa kee hagam naa kenne dursate beekuu sirra jiraata. Yookiin haga gandaa ta'uu danda'a, yookiin haga aanaa ta'uu danda'a, yookiin haga godinaa ta'uu danda'a, yookiin haga biyyaa guutuu ta'uu danda'a. Kennaa Waaqayyo sii kenne sun. Dursa kennaa san hagana naa kennetti ati beekuun barbaachisaadha. Kennaan sun immoo kiyyaa miti kan uummataati itti beekuu barbaachisaadha. Kennaa inni sii kenne Waaqayyo sii kenne immoo akkaataa inni itti sii kenne saniin fayyadamtee gaafa uummata biraan geettu
ummanni sirraa fudhataa jechaan. Inni biraa yoo namni biraa moofe malee artiin hin mooftu. Kanas Waaqayyo gaafa uumu sii kenna. Artiin hin mooftu. Artiin kennama uumama. Dhaloota irraa dhalootatti darba. Artii akaakayyoonni keenya, abaabayyoonni keenya, abboonni keenya dhageeffatan irras teennee dhageeffataa jirra. Maaliif namoonni sun kennama isaa san ulaagaa kennama isaa san guutanii namoota itti fayyadamanidha. Yeroo hunda waltajjii irratti addaa kaate naan jetteef immoo dhugaadha. Harbaan kamisa ta'uu hin danda'u. Arrana Adaamaa irratti yoo hojjedheen Oromoo Finfinnee irratti hojjechuu danda'a. Kaayyoon Adaamaatiif kaayyoon Finfinnee immoo walitti hin dhufu. Maaliif? Kaayyoo achi si waamaniif isa beeku sirra jiraata. Dura sii kaaseera kennamni kun kan uummataati siin jedheera. Akka raachi hin duune akka hara'uun hin goynetti itti fayyadamuu qaba. Atis uummannis akka sirraa fudhatutti eegdee hojjechuu qabda. Qabeenya keeti miti qabeenya uummataati. Ati kennaa uummataati. Shilillaa yoo kaafne maddi shilillaa eessa darree ishee kanaa useeni. Soofumar yoo kaafne maddi soofumar eessa soofumar keessa jira. Kana dursitee beeku sirra jiraata jechaadha. Gaafa Baalee hojjettu naannoo Finfinnee kanatti walitti guurtee dokumentii barbaadde walitti guurtee hojjechuu dandeessa. Sun immoo ofis sobuu hawaasa sobuu ta'a. Yoomni itti si dhoorge yeroo itti dabarfatta malee waan borutti si salphachiisu hojjettu. Yoomni si danda'ame immoo hanga danda'ameen hojjettee gaafa uummata biraan geessu wanti sun aadaa kiyyaa kennaa kiyyaa uummanni sirraa fudhataa jechaadha. Kanaaf waltajjii gubbatti gaafan ba'uun kaayyoo waltajjii kanaa maalidha dura? Kaayyoo waltajjii sanii gaafatta jechaadha. Wanti isaan qalameef garaachaa akkuma jedhan hanga fedhes yoo barbaadamtee achi dhufte ati mallaqaa miti dubbiin. Mallaqa yoo taate waan barbaadde godhuu dandeenya. Mallaqaa miti dubbiin kennaa uumamaati. Ol baafachuudha jechaadha. Ol baaftee gaafa uummata biraan geettu kaayyoon waltajjii sanii maali jettee kaasuun kee beekuun kee dirqama. Kanaaf an dursee gaafa akkuma dandeettiitti artiititti illee namni gaafa garagalee meejarii soqu waan meejariin soqu. Kaayyoo waltajjii kanaa maali? Achiin booda immoo kaayyoo waltajjii san mata duree san godheeti uummataa fi kaayyoo waltajjii sanii walitti fidda jechaadha. Ungurguruu feete jedhe ati baaroo feete jedhe waan biraa jedhe. Inni guddaan wanti isaan qalameef garaacha akkuma isin jedhu kaayyoo sanii fi uummata walitti fiddaa jechaadha. Hawaasa walitti fiddaa jechaadha. Maaliif? Kennaan wanti ati hojjettu sun kan isaa waan ta'eef. Garuu sisteema uummataa fi kennaa isaa kana walitti fiddu immoo beeku sirra jiraata jechaadha. Kanaaf garaagarummaan maalinni icciitii waan kanaa ati naan jetteef kanuma jechuu barbaadetti. Hayyee hedduu bareedaadha. Waltajjii irratti gaafa hoggaanii fi wallisan badhaasni kun gaafa garmalee baay'eetu faatu jira. Badhaasa argachuu jira. Kanaan wal qabatee wanni si qunname ni jira. Egaa yeroo tokko wanti na mudate wanta si ajaa'ibu uffata aadaa godhadhee jira. Uffata aadaa godhadhee amma uffata baasitu uffata aadaa godheeti namni na bira hin jiru beektee garuu fudhatanis uffata fudhatan malee waan kiisa kee keessa jiru fudhachuun dokumentii hedduutu achi keessa jira ta'e amma fudhadhee boorsaa jiru keessa kaawwadhe beektee waltajjii irra bahe gaafa waltajjii irra bahu akkuma ati beektu ummanni immoo jaalala addaa qaba. An sagalee kiyyaan jedhe malee kennaa isaaniitii hojii aadaa isaaniitii nama hunda keessa jira. Ummanni waltajjiin akka malee ummanni akka malee jira. Amma akkuman seeneen ummata keessa seene akkuma ati beektu bakka tokko dhaabbadhee hojjechuun uumamumaan akkuma reefati kaafte waltajjii gubbaa dhaabbattee sirbuu miti artiin. Ummata keessa seenteti waan sibira jiru ummataan geettee ummanni keenya immoo akkuma ati beektu utoo aadaa ofii jaalatu wallaalee ka'uu yeroo itti sodaatu jira. Sun jechuun aadaa kee artii ofii jibbu jechuu miti. Ati keessa dhayitee ummata kaaftaa jechaadha. Gaafa ummata tokko dhayitee kaaftu umman hundi si duuka ka'a.
gaafa uummanni bahee uummanni walitti duude beektee akka malee hanga warroota meeshaa taphatan na duuban hanga laaluudha arguu dhabuu bitti waarlessi harkaa qaba waan ta'eef amma yeroo kana fuudhanii ol na fuudhan beektee ol na fuudhanii gaafa jedhanii fuudhanii gaafa naan deeman gaafa isaan asirratti si baatan immoo maaliif yeroo hunda jaalala kaa achi keessa garuu wanti biraa uumamuu danda'a waan ta'eef amma gaafan baatanii isaan na deeman ijoolleen akka malee wannoon isaanillee dhaabbanni isaanillee baay'ee dheerata beektaa anamma gaafan sirbu ijoolleen kun fuudhanii uummata keessan na seenan gamana naan garagaluu amma odoo isaan na baataniidhan iddoo tokko duuban immoo boorsaa baasuuf wanti sun tarii itti yaadameetuma jechuun ni danda'ama beekte kanaaf gaafa amma naan deeman asii boorsaa gaafa baasan sochoosan asii waannoodhaan arga beekte akkanumatti natti wannoodhi maalinni ka jedhu arge harka namaa gaafa harka kiyya akkana jedhu harka namaa arge gaafa harka namaa argu amma ati meeshaalee eeyitee ofillee seenta beekte akka caarraa shamsalanaa jinaa hojjetaa ture maal wayyaree kan see maal wayyaree babab jedhee biriiji seena mire amma eeggadhe ofirraa dhaya beeke amma harka kana akka baasuu argeera beekte ofirraa dhaya dhima dide hin dide garaan kun obirka yaatu jammare itti deebi'a hin dide amma akkasuma odoo jedhu amma jarris ganna deebisuu didanii beekte amma akkasuma godhaniitti fudhatan otoo gannan deebisin amma akka caarraa jaarsi wayii argaa jira beektaa hangana irraan yaadadha kazaraa harkaa qaba yeroo isaan kana godhan argee jireen jaarsi gaafa akkasumatti odoo inni argu garuu uummanni wal keessatti waan duudeef na bira gahuu hin dandeenye hanqisuu hin dandeenye ni fudhatanii achiin booda eega fudhataniin booda amma jarri kun bakka irraa na fuudhatti na deebisu moo ganna lakkisutti eega fudhatan kaa ganna lakkisu moo achitti na deebisu waan jedhu jecha yaadaa ture keessa kiyyatti amma gaafan jedhu bakka eega boorsaa fudhataniin booda jarrumti gubbaa jiru kanallee shakke beekte amma gaafan jedhu isumarra gachiise kamana baate kanarra gachiise isumarra gachiise raawwadhe suutuma jedheeti gaafa nan ciisu gaafa nan gajjedhee isa qabaddu idaan illee beekeera beekte namichi kun yoomina irraa bu'aadha amma isumarra gachiise gaafan gachiisu amma gaafan isarra gachiisu bu'uu barbaadde naan jedhe bu'uu barbaadde ganna deebisine ganna deebisee bu'uu barbaadde maaliif ibbuu taanaa jedhe bu'aa ganna deebisine achiin booda huu ofirraa na godhe akkanumaan ila akkanumatti qabadhee akkanumatti ganna lakkisee gaafa inni ganna lakkisu immoo akka caarraa rabbi kan ganne akkuma ta'e lafa gahe achiin booda gara waltajjiitti deebi'ee gaafa gara waltajjiitti deebi'u dhugaa dubbachuudhaaf baay'een kolfe beektaa maaliif mudannoo waan ta'eef akkaataa jarri itti fayyadaman sisteema isaan itti fayyadamantu na ajaa'ibee kolfe mudannoo na qunname kanuma. Hayyee mudannoo ajaa'ibaati. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa Maayaati walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu sagantaa keenyaa karaa yuutuubiitti Maayaa TV shoodhaan hordofaa kan jirtanis laayik, sabskiraayib fi sheer gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin ja'a turtii weellisaa Mustafaa Shaabraar Shilillaa wajjin taasisaa jirruun hedduu takka bashannanaa akka jirtan abdiin qaba ammallee turtiin keenya itti fufaa nu faana ta'an isiniin ja'a turtii muraasan booda walitti deebina. Qe'ee abbaa koo wanti dhabame hin jiru. Heera mudhiisii sanatti immoo deebi'a. Tolaan qarshiin isiniif kaffalamu hin jiru. Hin hojjenne yoo jettan hojjedha. Hin hojjenne yoo jettan bahuu dandeessan. Hiriira galee kan nuuf guute. Maal gochaa jirtu? Yoo hojiin kun sitti baay'ata ta'e si jijjiiramuu danda'a tole. Kabaja keessan furtee eeggadhaa. Hatattamaan an biirootti si barbaada. Ati eenyu ol waan taateef kanas hin jedhe kan raawwadhu. Waan taafeetu gadi hafa malee wanti tinaan jettee raawwadhu. Akkam akka? Akkasuma. Otoo nuti jirru miidhaan saalaaf qisaasamni humnaa dubartoota irratti raawwatu ittiin fufu.
tokko taanee dura haa dhaabannu. Iddoo hojiitti miidhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha. Ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Association isiniif dhiyaate. Toleka gara maayitti kan jirru waa hedduu kaasnee jirra silaa sa'aatiin nu daangeesse malee gaasii wajjin ta'anii waa hedduu sirraa waraabbatanii beekumsa sirraa waraabbatan jechuudha. Nama guddaa kana gaangafa kana jaluma dhageeffachuu malee qixxee ta'anii haasawwan xiqqashoo namatti ulfaata hiree waan ta'eef rabbiin ammallee umrii siifaa dabaluun siin ja'a. Amma waan si gaafachuu barbaadu tokko musteen waggoota kana hunda keessa deemee amma maalirra jiraadha? Maal nuuf qopheessu jira? Daawwattoonni keenyallee hoggu sagantaa kana daawwatanii amma hoo jaan amma hoo maalirra jirtaa? Maal yaadu jirtaa? Karoorri kee maali? Wanjoo kanan si kaasa barbaada. Anamma hojii hojjedhetu jira. Garuu akkuma dura sii kaase kennama uumama qaba. An sagalee qofaa miti. Walaloo hin barreessu, yeedalloo hin barreessu. Walaloollee yeedalloollee ofii hojjedha sammuu koo keessatti hin barreessu. Uumama kun kennama kooti. Kanaaf akka caarraa ta'ee maal inni yeroo ammaatitti kan jedhu yeroo hunda akkuma dura sii kaase ana biratti artiin ulaagaa qaba. Inni biraa maal irratti hojjedha waan jedhamu. Akkuma dura sii kaase shilillaa fi dirreen Sheekanaa Huseen Soofumar madda dimokiraasiiti. Sirna gadaati. Sirna jechuun seera uumamaa, heera uumamaa, kennama uumamaa jechaadha. Kanaaf akkuma dura sii kaase dirree Sheekanaa Huseen namoonni kallattii hedduu kennuu fi dubbiin akkasii miti. Namni hundi kan beekuu qabu uummanni keenya kalee waaqa tokkicha kadhate malee waan biraan kadhanne. Kennama isaatitti garuu akka hin fayyadamne waan hedduutu wanti godhame jira. Kanaaf sirni gadaa maali kan jedhu irratti akkuma dura sii kaase walaloon barreessu yeedalloo barreeffamaan hin barreessu kennama uumamaatiin haa dhufa. Walaloo fi yeedalloo hojii kanarratti wanti addaa maali irratti kan jedhu hojjedheera walaloo fi yeedalloo jechaadha. Waan ati na gaafatteef sitti makan maalirra jiraayi? Kanaaf immoo dhaamsa yoo qabaatte kanumaan wal qabsiistee uummata keetiif akka dhaammattu barbaade. Kanaaf immoo akkuma dura sii kaase wanti kun bu'aa ce'ii gaafataa. Fakkeenyaaf sii kaase shilillaa bara 96 hojjedhee ittiin aansee bara 2002 Assalamu alaikum yaa shamsal anaajinaa nurraa nafinaa koottaa yaa irkoo masaakiinaa adee hojjedheera. Garuu kilippii san hojjechuuf wanta ani ittiin hojjedhuu fi wanti keessa kiyya barbaadu fi humni ittiin hojjedhu immoo walitti naan dhufne jechaadha inni isee jechaadha gammaatitti kilippiin isaan hojjetame. Garuu immoo maddi uumamaa waaqayyo sii kenne hin dhaabbataa yoo jette hin dhaabbatu. Kanaaf dabalata waan amma siin jedhu kana hojjedhee fixeera. Akkuma dura sii kaase istiidiyoo seenuuf istiidiyoo keessa dabartee kilippii hojjechuuf immoo ani immoo kilippii san gaafan hojjedhu dhaga'uu fi ilaaluun garaagarummaa qabdi. Wanta gurra keetiin dhageettu ijaan arguudha jechaan. Kun immoo yeroo ammaa akkuma ati beektu yeroo qormaatati dorgommii keessa jirta faayinaansii guddaa si gaafata. Kanaaf immoo humna kanaan itti hojjedhu hin qabu. Ani ogummaa hayyaan waan hin danda'u har'allee borullee sibiran jira rakkinaan qabu. Humnaan garuu akkuma beektu leecalloo barbaadaa waa hedduu barbaadaa namoonni humna qaban hundinuu akkasiin si cinaa dhaabbatanii aadaa keenya guddisan dhaamsa dhaammachuudha. Waan hin danda'u ammaan tanaa jechuudha. Rabbiin immoo akkasiif milkeessu du'aayin silaa sirraa hafe nutillee du'aayisiif goonaa jechuudha. Rabbi jira. Akka waliigalatti ani fixadheetiin jira. Wanni kun hafee jira waan jettu yoo jiraate baay'ee gabaabsitu nuuf kaase. Wanni nu hafe waa baay'eetu jira. Akkuma dura sii kaase hin jalqabne malee hin finne.
Kanaaf wanti narraa hafe jedhee ayyaadu dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba namoomaa keessatti as gahii homuun gahanii jedhu. Irras deebi'aa bakka hin jirutti na waamtee na soytee natti dhuftee koottu naan jettee kan ammoo hayyoonni kenna warrooti ogeessi miidiyaallee warroonni miidiyaa qaban hundi isaanii dandeettii qabaniin artistoota keenya soquu qabu. Artistoonni isin malee homaan qabanii. Artistoota saba biraatiif artistoota keenya isinumti ol bira qabaa laalaa. Dandeettis Waaqayyo nuu kenneerra. Dhugaa dubbachuudhaaf saba guddas Waaqayyo nuu kenneerra. Garuu immoo namni humna qabu nama keenya bira haa dhaabbatu. Nama otoo hin du'in haa dhaqqabnu. Otoo inni algaa gubbaan gahin haa qarqaarru. Saayikooloojii namichaa haa hubannu. Otoo dandeettiin isa keessatti hin du'in dandeettii haa dhaqqabnu. Artistoota meeqan nu biraa darbaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Dandeettii hedduu kan qaban maaliif yeroo du'e awwaaluuf bo'uuf fiinaay. Namni hundi du'arraan oolu garuu hoo nama otoo hin dhibamin yaa dhaqqabnu. Nama otoo rakkate otoo rakkoo guddaa keessa seeniin yaa laallu. Maaliif kana siin jedha dhugaa dubbachuudhaaf qabeenyas qabna. Saba guddaa qabna. Abbootii qabeenyas qabna. Hayyootas qabna. Garuu immoo nama keenya hunda otoo jiru yaa yaallu. Otoo hin dhibamin yaa yaallu. Otoo inni hin kufin akka hin kufne yaa goonu. Yoo kufe ol qabuuf isa deebisuuf bu'aa ce'ii hedduu nu gaafata. Nama otoo deemnu bira yaa dhaabbannu otoo jiru walaa qarqaaru. Kana qofan jedha. Abbaa koo wanti dhabamee hin jiru. Heerumni dheesse sanatti immoo hin deebi'a. Tolaan qarshiin isiniif kaffalamu hin jiru. Hin hojjenne yoo jettan hojjedha. Hin hojjenne yoo jettan bahuu dandeessan. Hiriira galee kan nuuf guute. Maal gochaa jirtu? Yoo hojii guututti baay'ata ta'e si jijjiiramuu danda'a tole. Kabaja keessan ofirratti eeggadhaa. Hatattamaan biirootti si barbaada. Ati eenyu ol waan taateef kanas hin jedhe kan raawwatu. Waan taafeetu gadi hafa malee wanti naan jettee raawwatu. Akkam akkam? Akkasuma. Otoo nuti jirru miidhaan saalaaf qisaasamni humnaa dubartoota irratti raawwatu ittiin fufu. Tokko taanee dura haa dhaabannu. Iddoo hojiitti miidhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha. Ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Associationiin isiniif dhiyaate. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa turtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaate. Turtii taasisaa turreenii waa hedduurraa akka barattan abdii guddaadhaan qaba. Hamma torbaanitti torban gaarii isiniin jenna. Nagaatti.